Tapha kaleessa eegamaa turee fi tapha dinqii tureen Argentinaan goolii 2-0 durfamurraa ka'uudhaan goolii 3-2 injifattee jirti. Ijiptiin mo'atte. Ijipti wanta addunyaa kanaan biyya ga'umsa ajaa'ibaa mul'istee Afrikaarraa imala gaarii taasiftee sochii taphaa gaarii akkasuma kubbaa hawwataa jaallattootaa fi dinqisiifattoota bara itti horatte jechuun ni danda'ama. Mootii kubbaa miilaa Afrikaa jedhamte Ijipti yeroo torba shaampiyoonii Afrikaati. Garuu waancaa Afrikaatiin seenan ishee hin qabdu faallaa sanaati. Hirmaannaa afuraffaa isheeti bara 1934 waancaa addunyaa lammaffaarratti hirmaachuudhaan eegalte. Garuu waancaa addunyaa kanarratti irra deddeebiidhaan milkaa'uu hin dandeenye. Bara kana marsaa biyyoota 16tiif geessee jirti. Yeroo jalqabaatiif kan geesse bara 1934 biyyoota 16 hirmaachaa ture. Ramaddiirraan darbeen amma namni baay'een maal jedha kana dura 1934 marsaa 16f geessee jedhan. Geessee miti yeroos biyyoota 16 qofaatu hirmaachaa ture yoo san ramaddiirraan darbine. Kan baranaati yeroo jalqabaatiif marsaa kana kan geesse seenaadhuma kubbaa miilaa biyyattii keessatti jechuudha Ijipti. Kaleessas taatiiwwan dirree keessatti ta'an Ijipti marsaa nusaa xumuraatiif akka hin geenne daangeessee jira. Tapha booda Hosaam Hassan Leensaan garee biyyaalessa Ijipti murtoon abbaa murtee guutumatti sirrii akka hin taaneef Ijipti kuffisuudhaaf kan yaadame waancaa kana Ijiptiif kennuu kan barbaadu ta'e FIFAan maaliif biyyoota 48 hirmaachisa jechuudha yaada kennee jira. Akkasuma goolii lammaffaa Ijipti kan galche Mustafa Zikoon abbaa murtiitiin egaa murtoon hin dabarsaa ture sirrii akka hin taane himaan hin dabalame tapha booda yaada kenneen dubbateeti jira. Egaa Mustafa Zikoon akka jedhetti murtiin inni kenne haqa qabeessa miti kanaaf kan miira kana mul'isuu danda'a jechuudhaan kan dubbate taatiiwwan dirree keessatti ta'an tapha kana jijjiiranii jiru jechuudhaan namoonni hedduun Paul Scholes qeeqee jira murtoo abbaa murtee kana baay'ee qeeqee murtoon abbaa murtee kun guutumaan guutuu sirrii akka hin taanee fi itti yaadame Ijiptiin kuffisuudhaaf kan ta'e jechuudhaani. Abbaa murtee sarara gadduu Francois Lescure nama jedhamanidha. Lammii Firaansii tapha kaleessaatiin jalqabumarra sodaan guddaan gama deeggartoota taphattoota Ijiptiin argaa turre. Mohaammed Salaan dursaa taphattoota garee biyyaalessa Ijipti abbe. Sochii taphaa tureen taphattoonni Ijipti yeroo kufan balleessaa jedhaniin kennan irra darban advanteejii kennu. Kan Argentinaa garuu sochii taphaa kamuu tuttuqqii kamuu kennaati kan turani. Kun FIFA waliin waan wal qabsiisu wayii akka jiru xiinxalli tokko atleetik baasanii mul'isa. Amma fakkeenyaaf waancaa addunyaa bara kanaatiin Meesiin jiraachuun miidhagina waancaa addunyaa kanaa ni isa ni dabala jedhee amanaa jedhan FIFAan. Meesiin gama biraatiin Major League Soccer keessa taphata. Erga inni gara simaleetii sochiin kubbaa miilaa Ameerikaa si'atee jira, dammaqee jira. Kanaaf Meesii waancaa addunyaa kana keessa jiraachuun isaaniif gaariidha. FIFAan immoo gama biraatiin xiyyeeffannoon isaa guutumaan guutuutti mallaqa ta'ee jira, argaatee jira. Yeroo hydration break jedhee daqiiqaa 3 beeksisadha kan deemaati jiru. Mallaqa guddaa argachuudhaaf sochiin inni taasisaa jiru ifatti waan mul'atudha. Gama biraatiin Infantinoon waa'ee kubbaa miilaatiin alatti amma Trump fi Ameerikaa dhagoo qofa irratti xiyyeeffatanii jiru. Fakkeenyaaf Florian Balogun kaardiiman irraa ka'eessuun bilbila Donald Trump FIFAadhaaf yookiin Infantinoodhaaf bilbila hordofee kaardiiman sun irraa ka'e. Kaardiiman irraa ka'u Florianiin wal qabate gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa ifatti qeeqee jira. Murtoo baay'ee qaanessaa jedhee jira. Namoonni hedduunis murtoon akkasii kubbaa miilaa miidhagina kubbaa miilaa addunyaa balleessa jedhanii jiru. Asii yoo deebite immoo Cristiano Ronaldo fi Meesii kan wal bira qabdu yoo ta'e namoonni hedduun dinqisiifattoonni taphattoonni kunneen lamaanuu dinqisiifattoota mataa isaanii qabu. Meesiis ta'e Ronaldoon garuu ramaddii dhumti waancaa addunyaa bara kanaatu amma shakkii uumaa jira. Fakkeenyaaf laayinii Argentinaa irra jirtu kan laaltu yoo ta'e Capo Verde faa Ijipti faadha kan irra jiru. Gamasiyyoo kan laaltu ta'e ammoo kan Portugal, Spain faa German faati jiru. As dhuftee France faa jiru gama Portugal even jara kana kan darbitu ta'e amma Ijipti Argentinaan Switzerland waliin taphatti marsaa nusa xumuraatiin. Biyya salphaadha ramaddiinti waancaa addunyaa bara kanatti shira qabaachuu danda'a kan jedhanis jiru. Dirree keessatti wanti kaleessa ta'e balleessaan Mohaammed Salah irratti raawwatame peenaalitii kennisuu qaba akkuma peenaalitii goolii Ijipti sana aksisee kan jedhu jira. Garuu dirree keessatti wanti ta'e kun guutumaan guutuutti murtoo sanaa wal qabata jechuu baannus garuu dhiibbaan olaanaan akka jiru namatti mul'isa. Tapha kaleessaa sana haala halluu akka walii galaatti kan Ijiptii fi Argentinaa. 3-2 taphni kun kan xumuramee Ijipti 2-0dhaan
hanga deeqaa 79ffaatti dursaati kan turte deeqaa 15ffaarratti Yasiir Ibrahim 67ffaatti Mustafa Ziko kan galchanii sana booda 79ffaarratti Romero 83ffaatti Lionel Andres Messi sana booda deeqaan 90 xumurame deeqaa qisaasee dabalamee lammaffaarratti Enzo Fernandez gool injifannoo 3 galchuudhaan Argentinaan tapha kana 3-0dhaan 3-2 kan injifatte tarii an qeeqa ka'aa jiru sana akkaataa ramaddiitiin olaalle FIFAn qofa osoo hin taane hoggansi biyyoota bakka jiranitti ramaddiin kilabu biyyoota kan ittiin bahu malee akkasitti ta'e jedhamee waan bahe natti hin fakkaatu tarii dhugumatti FIFAn Lionel Messi tursiisuudhaaf maallaqa qofa argachuudhaaf yootti yaade Lionel Messi caala Cristiano Ronaldo tursiisuu barbaadanitti fakkaata sababiinsa addunyaa kanatti hordoftoota hedduu kan qabu maallaqa ittiin argachuudhaaf taphataan mijataa Lionel Messi caala Cristiano Ronaldoodha. Tarii FIFA fi America amma Major League Soccer keessa taphachuu Messiitiin wal qabatee sanaan wal qabsiisanii kan guutumatti dhugumatti tapha kaleessaa tarii kubbaa miilaatii namni hunduu akkaataa ittiin ilaale sanaan hiikkachuu danda'a. Nama tokkoof dhaggeeffata tokkoof taphichi abbaan murteen looguu jedhee fudhachuu danda'a kaan ammoo lakkii sirriidha Argentinaan ittiin injifate jedhee akkuma kubbaa miilaa hundaafuu bilisa waan ta'eef namni akka barbaadetti kubbaa miilaa waan ittiin yaadatti kennu bilisa waan ta'eef sanumarraa ka'uudhaaf nama hundaafuu kan gooliin kun fakkeenyaaf amma balleessaan guddaa abbaan murteen ittiin qeeqame balleessaa kan Mohamed Salah irratti hojjetame sana amma sana namni hunduutti walii galuu dhiisuu danda'a guutumatti balleessaadha guutumatti balleessaa miti jettee dubbachuudhaaf kubbaa miilaan waan nama hunda guutumatti balleessaa jettee fudhattu sababiinsa akkaataa barbaade namni akkaataa ittiin hubate sanaan hiikkachuu danda'a tarii viidiyoo Mohamed Salah balleessaa irratti hojjetame sana deddeebiidhaan laalaati kan ture abbootiin murtee duraanii yaada kennan sanallee laalaati kan ture balleessaa jalqaba Mohamed Salah kubbaa sana gangalchaa gara sarara penaltii yeroo deemu Julian Alvarez kubbaa sana harkaa buufachuudhaan Mohamed Salah kubbitti guutumatti harkaa fudhatameeti kan ture erga kubbittiin Julian Alvarez harkaa buufate Mohamed Salah kubbittiin duuba isaati kan turte sana booda balleessaa irratti hojjetame balleessaan sun ammoo tuttuqii muraasa natti fakkaata abbootiin murtee duraanillee tuttuqiin sun muraasa kanalatti ammoo tuttuqii sana muraasa qofa sun taane guutumatti kubbaan sun Julian Alvarez harkaa injifateera kanaaf balleessaa miti kan isaan jedhani an Egypt mormuun isaanii tarii isaaniif sirrii ta'uu danda'a irra caalatti garuu qabxiin tapha kana akkamittiin harkaa ba'e maayini dogongora keenya kan jedhu sana dogongoruma isaanii garuma guutumatti harka dhibba gara abbaa murteetti qabuun sun sirrii natti fakkaatu tarii guutumatti abbaa murtee murtoo sirrii kennuu dhiisuu danda'a garuu wanti tapha kana jijjiire isaanumatu gara taphaatti kan Argentinaa kan deebise amma guutumatti dogongora abbaa murteeti jechuu caala ga'umsa Lionel Messi tapha kana mul'ise leellifamu jajamuu kan itti qabudha Lionel Messiidha Argentinaa ga'umsa dhuunfaasaa fayyadamuudhaan gara marsaattaanutti kan dabarse kanaaf gama abbaa murteetiin dogoggorri hagas mara raawwatamee guutumatti ta'e jedhamee Argentinaa shaampiyoon akka taatuuf waan raawwatame natti fakkaatu irra caalatti dhugumatti FIFAn osoo Argentinaa dorgommii keessa tursiisuu barbaade akkuma sila kaase Lionel Messi caala hordoftoota addunyaa kanarratti kan qabu maallaqa guddaa ittiin argachuu barbaadu Argentinaa tursiisuu osoo hin taane Portugal tursiisuudha kan barbaadu kan ture Argentinaan amma shaampiyoonii addunyaa bara 2022 ta'uun ishee ni beekama kanaaf kaayyoon isaanii jalqaban gara dorgommii kanatti dhufan dirqama waancaa kan injifachuuf miti shaampiyoonii ta'anii already kanaaf ga'umsi Argentinaa daqiiqaa 13 keessatti injifattee marsaa taanuuf itti darbite ga'umsa beessa kan mul'isanii taphattoonni Egypt garuu hanga daqiiqaa 79ffaatti ga'umsi mul'isan akkaataan taphattoota Argentinaa ittiin dhaaban sun kan itti dinqisiifamudha keessattuu goleegaan kilabichi garee kana Mustafa Shober ittiin mul'ise boqonnaa dura rukutaa penaltiitti kan Messi jalaa deebise kan Alexis McAllister akkasumas immoo kan Julian Alvarez quba isaatiin akkaataan kubbaa kan itti deebise taphattoota Egypt ga'umsa kaleessa mul'isan
sirriitti kan itti dinqisiifamudha. Garuu waancaa addunyaa kanaan biyyoonni Afrikaa sirriitti irraa barachuu qabu. Dursaa turanii akkamitti qabxiin kun harkaa beekan jedhu sun amma Ijiptii hanga daqiiqaa 79ffaatti 2-0dhaan dursaa turte daqiiqaa 13 keessatti goolii 3 irratti galee dorgommii keessaa kan baate. Kanaaf hanqinni fi ciminni maali? Akkamitti qabxii 2-0 sana tursiisuu dandeenya? Akkamitti injifanna kan jedhu sun gama xiinsammuutiin garaagarummaan guddaa biyyoota Afrikaa fi kan warra Awurooppaa kan Laatiin Ameerikaa gidduu akka jiru kan agarsiisudha. Senegaal mataan ishii 2-0dhaan hanga daqiiqaa 86ffaatti dursaa turte. Sana booda qabxicha Beeljiyeemiif dabarsitee kan kennite. Cote d'Ivoire laaluu dandeenya, DR Congo kaasuu dandeenya. Gama kanaan biyyoonni Afrikaa inuma Morokoo irraa sirriitti barachuu kan qaban natti fakkaata. Morokoon gama kanaan dursaa turtee miti durfamuu irraa kaatee daqiiqaa muraasa keessatti goolii galchitee yeroo injifachaa turte kan argine. Kanaaf biyyoonni Afrikaa sirriitti of ilaaluu yerootti qaban waancaa Afrikaa kanaan waancaa addunyaa kanaan waa guddaa kan irraa barachuu qaban natti fakkaata. Keessattuu Morokoo irraa waan guddaa gama xiinsammuutiin tapha injifachuu qofa osoo hin taane akkamitti qabxii eegsifachuu akka qaban, akkamitti garee faallaa dhaabuu akka qaban. Fakkeenyaaf Lionel Messiin kaleessa garaagarummaa akka uumu ni beekama. Harka 80 ol gooliin Arjentiinaatti hin galchitu yaaliin Arjentiina Lionel Messi irraa akka ka'u ni beekama. Taphataa kana daqiiqaa xumuraa irratti taphataa kana to'achuu dhabuun ga'umsa isaa bakka inni argamu sana taphattoonni biroo kan Ijipti argamuu dhabuun isaanii gatii isaan kaffalchiisera jedheen kaasa gama kiyyaan. Tapha marsaa mo'ateen darbu biyyoota 16tiin kaleessa Arjentiinaan goolii 2-0 durfamaa turuudhaan boodara goolii 3-2 kan injifachuu dandeesse. Kanaanis Arjentiinaan marsaa nuusatu muraatiin Siwiizerlaand waliin kan taphattu ni taasisa.